qabadhu kee kanatti waraabadhaa ijoollee isin hundi keessan jechuudha. Waraabadhaa hundi keessan. Maqaan kee maali? Fatuu 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 miti? Ani fatuun jedhu. Aniifatuun jechuudha. Fatuu Orooti miti jetti. Fatuu Orooti isaa? Ijoollee interviyuu waraabadhaa nu geessan. Ani fatuun jedhu. Aniifatuun. Ani fatuu Oroo. Aniifatu Oroo. Warra Maaster Ahmad Naggaarooti. Warra Maaster Ahmad Naggaarooti. Yoon dhiira biraa ija keessa laale. Yoon dhiira biraa ija keessa laale. Yoon dhiira biraa jinajjane. Yoon dhiira biraa jinajjane. Rabbiin haa galu. Yoo ati na dhiitte yoo. Laala asin dhiisu. Aboo wallaahi ani dubartii kanaa dadhabee bira. Maaloo? Ani nama kuma dhibba saddeetii bara. Yoo ati na dhiifte hoo. Amma maaliif waa dhasin jira? Bor rabbii ittiin na qixaaxan si jira. Nama soda rabbii qabu baran. Ittiin qixaaxamtaa seeraan si gaafachiisa. Namni si jaallatu hundi seeraan gaafatama. Atillee seeraan gaafatamta beekamu. Waan natti qoosteef bor ittiin gaafatamta. Fuuldura rabbiitti illee gaafatamta. Fuuldura maatillee annama mootummaadhaan wal galtee qabu. Siidhuu danda'a gaafa Itoophiyaa galte. Maatiin kee illee dhamuu danda'a. Atillee dhamuu dandeessa. Maaliif nama raayyaa ittisa biyyaa hundeessee biyyaaf dhaabbataa ture. Qaama seeraati. Wataddara folosii makalaakiyaadhaan. Waa qabdaa makalaakiyaadha. Garuu biyya ormaan jira hadda makalaakiyaa miti. Qasha qaalaa rabaatiin biyya biyyaa bee. Qaama seeraa gaafati Itoophiyaa galte si'ii danda'a. Nama si jenna jenna illee ibsuu danda'a. Nam ta'uu hin galchine. Booda isin galcha ijoollee. Nama kuma tokko guutattan. Amma shamarran baay'een asii taphataa turte mudii itti qabataa turte. Ati waadaa seenii of amantummaa qabaadhu qabamu. Waraabaddaa laa hundi keessan qaba akkanatti. Harki waatti qabe. Ani siifuun. Fatuudha maqaan kun. Ani iftuun. Fatuu. Ani fatuun jedhe. Ani fatuun. Waraabaddaa ijoollee isin hundi keessan ulaa sagalee kana waraabaddaa. Shamarran ta'e dhiira ta'e waraabaddaatti illee godhe godhaa shannaa godhaa. Ani fatuun. Ani fatuun. Haadha manaa Ahmaddiin. Haadha manaa Ahmaddiin. Kana boodatti. Shamarran tokko hin janajjanu. Dhiira tokko hin janajjanu. Shamarran tokko hin janajjanu. Dhiira tokko hin janajjanu. Dhiira tokko hin janajjanu. Yoon janajjan. Yoon janajjan. Rabbiin haa ganu. Ahmaddiin qohi kan maal akka Rabbiin goree dhiisii jedhi waan isin jedhe. Nama kuma tokko si ilaalaa bara. Uummanni maal akka koomentiin Uummata keenya faamilii filiis dhiisii kadhas. Uummata keenya mucayyoon kun haadha manaa kootiitii miti. Hin sobaa jirti. Hin sobaa. Laalaa waa tokko dubbatiin. Hin sobaa jirti. Haadha manaa koo ta'uuftis muudii qabattee maqaa kootiin foloo godhattee baduufi. Maaliif silan tarbii waraabuu banqaamaa seeraati maqaa laakkiyaadha biyyattis beektanii. Jawaaris mootummaa qeeqaadha mootummaa rasaadhaan nama silkii quxurii jawaarillee fudhate jiru. Laa kun isin agarsiisa. An nama qaamaa seeraa keessa ture kaleessa. Isin agarsiisa. Jawaari abiyyiin qeeqaadha biyyiin rasaadhaan nama silkii quxurii jawaar fudhatee ittiin haasaa ture. Dhaggeeffachuu danda'a sun. Lolli gahee jira. Fudhatamiti. Qabsoo nagaatti ce'uu qabna jedhee nama hojiitti wajjin hojjetaa turedha. An nama jawaariin asii jaalakkitti haasaaru. Kan jaalamaroo illee gaafadheen ture dheengadde. Kan jaalamaroo reedii kaayiroo jiru gaafadheen ture. Nama tasgabbii Oromootii fi yeroo baay'ee dubbatu makalaakaa keessa illee tureera. Isheen gara biyya ormaa jira Dubaayii hin jira. Shamarran baay'ee na sossobaa turte. Amma mucayyoon kun fooloo itti kadhatti. Garaana nyaattee naan akka obboleetti kootitti seeninaan sin jaaladhaa sirnaan qabameetti. Waadaa seensisuu naan waadaa diddi. Nama jala jira. Kana dubartiin baay'een akkasitti na qaanfachiisaa turte galatoomaa alfadhaatti mucayyoo tokko warra hin daalateedhanii obboleetti warra hin daalateedhanii mucaan tokko naafete jedha saabitiin jennaan isiisan mallee lakkoofsan fudhannee hin kakachifne waadaan seensifne isiisan seensise ati obboleetti koo asitti nima waa tokko. Nama kuma tokkotu dhaggeeffadhu na jalan dubbatiin an nama jalan dubbatu hin barbaadu qaama seeraa tokko na jalan dubbatini na kabaji dabareedhaan haasa'u. Akka qaama seeraa tokkotti obboleettiin keenya kuni garaana nyaatti fooloo itti tokko tokko bareessaa fooloo na godhaatti ol golaatti namni jala jiru nam tokko jala jiru nama 100 itti qofa jala jiru. Garaana nyaatti naan rafitiin na qabu kee mucayyoo tokko ijoollee luutii kunoola suuraa isinii waan fida.
La mucayyoo kana la haadha manaa maddiinii jettee fooqqirraan ofirraa seetti. Fooqqirraan ofirraa see wajjeeseetti. Na dhungadhuu jettee adiqaa keessatti na qabdee. Na dhungadhuu na fuudhii galetti. Jennaan hin qabee dhungadhee waadaa seensisee na biraa galte. Achii kaatee rafte silkiitti bilbile silkiin ilaalaa kaasuuddi silkiitti bilbile silkiin ilaalaa kaasuuddi. Aareen onneen kiyya bidde nabe maaliif ani fuudhee badu dhiise. Hadha yoon kee fuudhee badee ani ayidii malee kiraa manaa birii 1,000 kaffalaa. Somaalee fi Lunnarraa kaffalani. Birriin qabu hadhaa fuudhee bahutti. Haraama yoon itti dalaggee rabbi na gaafata borirraa. Itti na qixaaxa. Engaddaa Abdii Huseen Naanjeeraa hojjettee biiraa dhugee waan miqee maqaa ture isaa ture. Umurii dargaggummaa kanaatiin immoo haraama dalaguun nu barbaachisu. Ani akka jimmaattis akka shanagibeettis maqaa haadha abbaa kootii eeguudhaaf umurii kanaan yoon fuudhee bareedaadha bor abbaan kiyyattiin qixaaxama. Ani nama zarii guddaati qaccee nama guddaati. Har'a Dubaayin keessatti uummata Oromooti qaamaan haraa dhaqe kan kophaa kooti. Feemasoo guddaadha. Nama beekamtii qabu. Mucayyoon kun yoo si na shawwaddee yoo si waayatti sila sagalee waraabbadhee maatiisis beeksisa sii hunda nama qabsiisuu danda'u yoo si shawwadde. Yoo si immoo kun nagara dubbattee koomentiin ilaalin koomentii ilaaltee kaate sila koomentii ilaalan ture. Ati ta'uu yoo taate ittiin gaafatamte kanaafi ati nama bultiidhaa taatu miti. Obboleettii koo akkuma isin jedhe obboleettiidhuma. Shamarran baay'ee maqaa kootiin beekamtii ergatanii shamarran baay'eetii muudii qabatanii kanaaf hin barbaachisu. Ijoolleen shamarranii jala kan jirtan of eeggadhaa. Ala amma ani mucayyoo tokko sitti himin tureem mucayyoo tokko obboleettiin daaleetii ittiin haasa'in ture lakkoofsan barreessiniif jedhee siin haasa'in ture. Dubbadhu. Siin haasa'in tureem. Haasofte turte. Ayyee kun ijoollee itti maamee godhee sila dhageessan. Saabitiin jennaan mucaa tokkooti wal nu barsiise lakkoofsan barreessiniif ittiin haasa'in ture. Mucayyoo kana ammoo garaana nyaatte rafuun nagaa fuula na godhaa turte. Kanaafuu mucayyoo kana gadi namni kun tokko kun gadi qabaate fuula godhaati. Mucayyoon kun hin sobdi. Nan barbaadu jaalala kiyya hin qabdu. Kanaaf akkan sobamne sichitti jaalalaan sobamne obboluu qabdan ijoolleen dhiiraa. Sobaan jiru baar. Laa hin sobdan isii kenneeku. Waan isin jedhe silaatu waan amma dhibbaa manaatiin bulteeti. Quraana fidannaa didee waan isin jedhen bultaa gaafa sana rabbiin ittiin si qixaaxaa ittiin qaxxaamtaa yoo si waliin ittiin qixaaxama. Kanaaf waadaa galtee atiin sobdaa jaalala kiyyaallee hin qabdu beekamtiidhaa fi na barbaadda. Fooloo godhachuudhaaf rakkoon qabu uummata namni kun tokkoon kun fooloo godhaati fooloo si godhattu akkaawuntii si bichuu wal qabaa fi akkaawuntii si bichuu si fooloo godhaa fi qalbii na cabee akkuma obboleettii kootis ni ilaala. Yoo itti daarii qabaatte hanqaama seeraatii makalaakkiyaadhaa qabsiisuu ni danda'a. Baamanaas yoo ta'es hiitisuu ni danda'an. Yoo inni kaan namaa irra hin jiraanne namni biraatti quba qonqoon. Yoo inni kaan namaa irra jiraate bor akka seera Itoophiyaattis na qaxxaasisaana. Anna na qaxxaasisa yoo inni kaan namaa irra hin jiraatiin nam tokkotti buna qabsiisuu ni danda'an. Quba qabaadhu kana. Kanaafuu shawwadamuu hin danda'u. Abishaa garuu. Maalaan siin egaa biran jiraatuma qabsiisuutiin Abdishaa. Karaa seeraatiin qabuu dandeenya. Dhaggeeffadhu. Hanqaama seeraati. Makalaakkiyaadha si galee. Biyya buunaan fuusisuu danda'a. Garuu isiin naam hin sodaatte nama jala jira. Warra namaati. Walumaa galatti. Kanaaf. Maal nuti taphatti gaa? Maal nuti himtuu gaa dura buute maal qalbii keenya taphatti? Ani wotaddara jettu si galee. Qaama seeraatii hattuun beektee hattuun argine hattuun qaamni seera tokko gaafa jegeessa ilaalu gullettee ija namaa keessa ilaaltu ija keessa nama ilaaltu. Abdishaa waa gaafadhaa qoy. Abdishaa waa gaafadhaa. Abdishaa amma Ahmadiiniin hadha wal bareekaa kana hunda quraana rabbii miidiyaa irra fidee qaqachuun hin danda'ama har'a wal bareenii deemsa keessa jechuun jaallatta'oo ta'e amma yeroo laayivii irraa baate hadha rakkoon qabu keessaan ittiin haasa'i. Yooti garuu Ahmadiiniin miita taate Ahmadiin akka hin jibbee amma ganna darbate miti Ahmadiinitti naa robboleessa qoqotesuudha. An seera bakka seeraa dhaqeen dhaabbadhee biyya kanaa qabsiise biyya si buusaa biyyatti immoo Ahmadiin uyyuu makkalaakiyaa hiriyaada nuu qabaa seera jara si hojjaa seerri seera hunda keenyaaf. Keessaan ittiin haasa'i Ahmadiiniin waan jiru walii galaa kakaa achi booda kakaattu Ahmadiiniin miita taanaan immoo an biyya kana keessatti mootummaa fideessi nama seera guuttatee hojii hojjetaa jiru kunuun mana xaragaa jira sumammaa hojii korra hin jiraan.
Nan qabsiisa biyya buutii isa biyyaatu iyyuu beeyta hiriyaa baay'ee qabna makalaakiyaa. Akkas. Kanuma haasaan. Jenne ani qaama seeraati. Obboleettii koo hin karakkarinii koomittiin ilaalii koomittiin ni jiru kan keessiif hin ta'u. Yoo bultii jaarachuu barbaadde kakadhu waadaa seeni. Yoo bultii jaarachuu hin barbaanne dhiisii sin jedha shii gadi ni dhigu maaliifi akkati sossobdee ana onneeti maatima godhu. Na jala naasee yeroo dubbadhu. Akkati onnee kooti maatima gooti iyasitee na shawwaddee akka ilma waadayyeessaatti gummee taa'u sa'aatii kudha lamman hin barbaadu ani illee jechuudha. Ani yoo fuchuu itti mee fuchuudha uummanni Oromoo na fuusisa Oromoon guutuu ni fuudhinaan jedhaniiru kan barbaade dadhabduuti. Kun abdishaan kun illee ni jira nama hedduun kan naan jala turan. Garoodha ati mudii qabattee isatti gargaltuu miti kenneeku. Ani akka ati maatii kee illee lakkiftuu hin barbaadudha. Tokkoffaan ani maatii kooti gargutteedha. Obboleessan koo hangafa biyyatti akka tasaatee guutatee biyya jira. Hangara kutteedha. Maatii kootiif gara kutteedha. Kan maatii gargaaru kan maatii fayyadu ana. Har'aaf immoo hojiin qaban. Kaampaaniin cuufamee jira. Lafti gubaadha. Suuqii namaa keessa komishinaan birrii 20 hin oola. Maaliif dalagadhee buluudhaaf itti nyaadhee buluudhaaf kiraa manaa iluudhaaf Soomaaleen irraa kaffalan. Ijoolleen Ameerikaadhaa qaba. Ameerikaadhaa kan aadaadhaan qaba. Nama sappoortii na godhu. Garuu ati yaani hiriyoota gurguddaan qaban. Alhamdulillah rabbil alamin. Takka beeleen bule takka nyaadheen bula akkuma namni nyaatee bule uffatallee qayyadadhee suufallee abaasaan darallee sanaan salaata suudaa rabbiin hin qaba. Kashallebbee miti. Garuu namoonni baay'ee waan qulqulluu ta'eef na arrasu naqee qullee akka jalaa ta'uu diinannaan. Maqaan xureessu. Maqaan jalaa xuratu. Kanaaf ati yoo nama qulqulluu taate ati nama yoo bultii barbaadu taate yoo natti hidhatte hin milkoofta. Yoo na wajjin hin hojjetin hin milkooftu. Carraa mataa keetiin carraaqattaa yookiin nama si amur qabuuta yookiin nama si fayyadu qabuuta. Haasaa dhaggeeffattee ta'a. Feemesoo barbaadillee nama ji'a tokko keessatti foloo 100 si galchuu danda'udha Amaddiin harka lamaan qabannaan. Guyyaa lama keessatti 200 si galcha. Kana bakka namni biraa birrii foloo 100 magaluudhaaf 50 100 waadaa walii galee chaalenjii godheetti. Amaddiiniin qabannaan garuu kuma lama si gochiisan jedhu guyyaatti kuma lama kuma sadi si gochiisan. Foloon kan kennaadha. Rakkina foloo rakkattu rakkina foloo amma itti hiituma kana. Maatii kan keenya gargaaratta. Mana waan garaagaraa musilaa wajjin ijaaranna. Atillee daldaan illee dalagaa waliin mana bareedaa dhimmaan keessaa finfinnee keessaa mana barbaanne fidannee galta. Yoo bultii barbaadde. Yoo siin taane yoo si taate akkuma waan isin jedheen kakatta. Yoo immoo siin taane ta'e anillee isaa kalasi waliin taanu jechuudha. Ijoollee lafatti ilaalee Dubaay keessatti ilaalee jaalachuu inni kun maaliif waliin kakkarru akkati miidhamtu barbaadu akka miidhamu barbaadu. Onni jaalalaan jechuudha. Sigalee ishii maaliif diqqoo qaama siraatiin gaafa qabamte maatiin kan kee rakkatan atillee rakkatta. Yoo kaate akka jaallee gaafa miidhama mitiimi namichi jennee namni waan garaagaraa keessa si galchee ammaatii keellee kan qabsiisa sillee na qabu. Namootummaadha walitti dhufeenya qabu. Abiyyiidhaan jechuudha. Siin nama maqaawwatu yoo na shawwadde boru rabbiin ittiin qixaaxa. Ittiin qixaaxamte jechuudha fuuldura rabbii itti gaafatamte jechuudha. Anillee fuuldura rabbii ittiin qixaaxame yoo si shawwade. Asittis illee Dubaayeen keessatti nama mataa ol qabatee jiraataa jiru. Namni tokko naas furaruun namni tokko na tuquu hin danda'u. Nageenya ilmaan Oromoo. Tokkummaa ilmaan Oromoo ta'e lakkoofsa jaalaa fudhe abiyyiidhaan walitti raasudha. Nageessa miti haasaa koo. Dhaggeeffataa rabar ni dhagaa. Maal soorata ta'e tigaalee qabee agarsiisa. Abdishaa. Abdishaa koo dhiisni. Nama soorata qabdaa agenni kooti maal fatu. Nama soorata qabdaa baamana qabda yookiin immoo buleessa keessatti kaa jala kana taa'e si dheekkama. Maaliif jette? Fakkeenyaaf obboleessan keessa dheekkamuu danda'a. Ati biyya ormaa jirta maallaqa kan kee namni hunduu akka harreessi nyaachuudhaafi. Namoonni baay'een nama uummatu borri immoo ati nama ilmoo argatee mana jiru bareedaa keessa jiraadha biyya ormaa jiru si galee maatii kan keetis ani kara kootiin akkanasiisa maallaqni yoo jarri rakkatanii yoo jechuudha yeroo qabeenya nama kootiin godhaan beeksisa bakka Haasaan isaa akka nama daawwaa dhaggeeffatutti dasna'eedha bara. Haasaan daawwaa gochuu miti ani feemasa guddaadha akka muummicha ministeeraatti nama hundi na kabajaan
Sikalee Dubaayii fayyaa namni na jibbu tokko hin jiru. Feemasa guddaadhas. Waa'ee tokkummaa Oromoodhaan dubbadha yeroo baay'ee akkaataa hundeessaa. Nageenya biyyaa labsuudhaaf. Amma jawaarii lakkoofsa jawaarii kan martuutii fi jawaarii walitti naasaan amma tun rabbiin gaa'ela ture jijjiiramee nageenya yana fuudhan wal lolee jiran amma iddoo kana sooshaal miidiyaa tolti keessaa nama rakkoo uummataa furuu danda'u. Rakkoo hawaasaa furuu danda'u. Miidiyaadhaaf saaraa dabar. Ani miidiyaa kanaaf saaraadhaan beeku waan jettu namas hin beeku. Eegan dhufee nama meeqa sirriitu arginu koo. Eegan dhufee nama meeqa sirriitu jammare duraan namni si jala jira. Nama 100 na jala ture miti sila. Amma nama 1,000 gahee gad deebi'e. Ilaali. Nama beekamtii qabu. Fooloo lalisii gochuutu danda'a. Kuma 100 amma itti barbaadde gochuutu danda'a. Ati maa qofti jaalanaa kennuun si jaalatanii waadaa walii seennu. Qulqullummaan haadha manaa qotti haadha ilmoo qotti gochuun barbaade si diddee malee. Hin dinne bar. Na diddeetta bar hin diddee bar. Waasoo barbaadde arraba si qabee waa. Ilmoo qabda ta'e hin barre. Ilmoo yoo biyyaa qabaattes yoo dhugaa natti himtee ilmoo kee wajjinis guddifna. Nama ilmoo qabu. Yoo ilmoo qabaattes abdishaa. Asammaa maddin nama ilmoo qabuun fuuta asuma dhugumaa hoosiin si jaallatte hoosiin biyyaa qabaatte jaalala keessa galchitee. Laala kun jaalalaan kun qabu isiini. Mucayyoo ilmoo biyyaa qabaattis waa garaa qabe beektaa ani dargaggeessa garuu ilmoo si wajjin waan hin guddisaa. Ana waan isin ati toltu amaddiin qo'e ifatu. Ana amaddiin wanti si jaalladhu maal ni beektaa? Ija namaa kanarraa waa argitaate. An poolisii ija namaarraa waa argu malee makkalaakiyaan ija namaarraa waan dubbisu akka qalleetti. Nama murtiin nyaachise. Ija namaarraa waa dubbiftaati. Abbaa jabal nooruu. Dhaggeeffadhu sirii natti godhame. Sirii natti godhame waloo sirii natti godhee dubbadhee narraan inni hima. Alalaan turre bishaa garuu maqaa namaa mishin qoteen dubbatiin. Abbaa jabal sin jaalladha jedhee barreessaa jira. An jaalladha amaddiin. Miskiin abbaan jabal. Nama hunda si jaallata qo'i waa'ee keenti qorra ba'a mana walaafanii hojiirran jira. Dubaayin keessatti abbaan fedhe amaddiiniin arrabsees hin beeku. Yoollee arrabsan mana cufatanii inni guddaan akkamii mana cufatee amaddiin arrabsamanii namni ifaan ifatta amaddiin tokko hin jiru. Amaddiin baamanaa kee yoo ta'e namni ol jedhee sin laalu. Abbaan fedhe. Sigala miti bakka hundaa namni amaddiinii wallaalan jiru kunoo jarra akka abbaa jabal biyya jiru. Biyyattillee maatii kee namni asfaraarra kunoo itti dawwala.